Dilbata waaree booda hordofaa jirtan kun sagantaa yeroo kaayyootii akkam jirtu hordoftoota keenya egaa har'aafis keessummaa sagantaa keenya qabadhee dhiyaadhanii jira. Maarree kiiloomeetira 700 ol imaluudhaan har'a keessummaa istuudiyootti nu argame qabna. Egaa Abbabaa Tasfaayeeti kan jedhamu Iluu Abbaa Booraati kan nu biratti argame hordoftoota keenya aadaa Iluu sirba jedhuun kan inni beekamu maarree afoola toorasii akkasumas immoo duudhaawwan toorasii kaasaa kan waliin turru ta'a jechuudha. Egaa sagantaan keenya immoo bareedee akkasin bira ga'uuf ispoonsaroonni keenya jiru Qarcaanshee Tireedingii fi Baankiin Awaash. Ulfaadhaa galatoomaa jennaan hordoftoota keenya ergaa isaanii hordofnee deebinaa nu faana turaatiin jenna. Dur dachee biyya keenyaa keessatti yeroo duraatiif re'een Kaalid baala muka tokkoodhaan dhamattee gammachuuf ka'umsa taate. Kaalid gammachuu kana fudhatee yeroo duraatiif ilmi namaa buna addunyaadhaan akka waliin ga'uuf karaa ta'e. Bunaaf nagaan dhabinaan aadaarraa ka'ee dinagdee sochoose. Qonnaan bultoonni biyya keenyaas oomishuudhaan addunyaa irratti kabajaaf ulfina yoo argatan Qarcaanshee Tireeding anniisaa qonnaan bulaa ta'ee anniisaa dinagdee uumaa jira. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif biyya keenyatti teeknooloojii bunaatiin wal nu barsiise. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif qonnaan bulaan sanyii filatamaa bilisaan argatee oomisha gaarii akka oomishuuf bilisaan raabsee buna gatii gaariidhaanis irraa bite. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif bu'aa ce'ee fi baasii hin malle qonnaan bulaarraa hambisuuf Finfinnee malee giddugalli bunirraa gabaa addunyaatti ergamu qopheessaa jira. Waggaa waggaadhaan yeroo yerootti nuti guddinaaf hojjenna. Maarree lammiileen keenya koottaa waliin hojjennee seenaa haa galmeessisnu. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding. Boru fageessinee ilaalaa hawwii keenya guddaa milkeeffachuuf har'a tattaafannaa. Tattaaffii keenya keessatti obsaa fi kabaja barsiisaa. Hawwiin kan dhugoomu dafqaan ta'uu waan hubanneef tattaaffii fi dhamaatiidhaan karaa agarsiisna. Kan dafqa keenyaan arganne xiqqaatus gatii guddaa qaba. Milkaa'ina keenyaaf galtee waan ta'eefuu ni kabajnaani. Milkaa'ina keessatti haqa qabeessummaa dhalootatti agarsiisna. Amanamummaan keenyas deebiseetu nuuf kaffala. Kan nu bira dhaabbatee nu jajjabeessuu qabna. Dhamaatiin keenya yeroo hundaa tarkaanfii tokko gara milkaa'ina keenyaatti nu siksa. Hawwiin dhuga qabeessi dhamaatiin jajjabeeffame bu'aa gaarii nu gonfachiisa. Dhaloonnis ni ce'a. Hoosana milkaa'inni keenyas fiixa ba'ee kaawwaneefis oola. Tajaajila baankii dhalaan alaa E-Class Baankii Awaash irraa. Haqa keessan haqiiqadhaan. Baankii Awaash. Walitti deebinee hordoftoota keenya egaa ispoonsaroonni keenya Qarcaanshee Tireedingii fi Baankiin Awaash qophiin kun bareedee akka isin bira ga'uuf waan ispoonsar godhanii fi ulfaadhaa galatoomaa jenna. Egaa akkanii sila kaase keessummaan kan koo Iluu Abbaa Booraati imaluudhaan istuudiyoo keenyatti argameeti jira. Abbabaa Tasfaayeeti kan inni jedhamu aadaa Iluu jechuudhaan kan beekamu. Yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyaan haloo jechuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa ani immoo keessummeessuudhaan Abbabaa Magraa si faana jira akkasumas gama ogummaa teeknikaatiin firaa hawaas wal faana jira hordoftoota keenya. Abbabaa Tasfaayee baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdan. Dalagaa Abbabaa Tasfaayee weellisaadha jennee nuti. Iluu Abbaa Booraa aanaa kam jiraataa maaliif badee warra jedhaniif maal jetta? Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Biloonophaa ganda Maaruu Caageettiin dhaladhee guddadhee. Sirboota aadaa kana sirbaama guddanne. Ergan 2006 aadaa Iluu hojjedheetii wantoonni adda addaa dhiibbaan irratti uumaniin gara aartii keessaa xiqqoo booddeetti deebi'een jira. Booddeetti deebi'uu koo kan ammoo deebi'u iyyuu malee amileen koo idduma duraanii jira. Waan guddaa hojjechuuf abdiin qaba gara fuulduraatti. Bara kanas yoo rabbi jedhee sirba bareedaa tokkoon uummatatti akka hin bahu gama kanaan. Kilipii bareedaa wayii qabattee jettaa jechuudha. Tolagaa yoo sani sirboota meeqa baaftee kilipii tokko qofa natti fakkaatu odeeffannoon ani qabuuni sirboota 11 baaftee ta'edha. Akkasii. Aadaa Iluu wajjin sirbuma 10 qaba. Tole.
sagal istiidiyoo jiru amma isaatii kana. Kanaafuu dabareedhaan luqqiftee uummata biraan geessaa jechuudha. Akkasuma. Sirbi duraa iluu kan jedhu garuu baay'ee beekamaadha. Jaalatamaadhas ani baay'een jaaladha gama kiyyaanii gara boodatti hordoftoota keenya biraan geenya. Mee guddinni kee maal fakkaata? Biloonophati aanan kee toorasitti afoolli uummanni ittiin beekamu yookaan immoo yeroo horii eegdus haa ta'u yookaan immoo yeroo ijoollummaa kee afoolli ati sirbaa guddatte akkamitti ibsamu? Maal yaadatta? Aadaa iluu kana beekamaadha. Akkamitti al sadiitti sirbama. Si'a sadii sirbama waggaa tokko keessatti. Tole. Dubarri lama naannoo itti sirbi sirbamuuf barbaadame sanatti qe'ee nama guddaa dhaqxee kadhatti. Tole. Nu eeyyamaa sirba asitti sirba durbaa sirbuu barbaanne ergatte abbaa qe'ee eeyyamsiifte boodan dhaabbatti. Tole. Gaafa dhaabbattu dubaroonni utuu warri dargaggeessaa hin deemini dhaqanii dibbee fudhatanii bosonuun daabartee kalaamaa isheen goodaa bakkee sirbeekaa roqomsuun naa qabdee kalaamaa isheen goodaa laphee sirbeekaa dhakaa daakuu kalaamaa daakanii sirbeekaa mana waamuu kalaamaa dibbee rukutanii sirbeekaa kuttee se'een kutee kalaamaa kunne baalasee sirbeekaa dhuftee se'een dhufee kalaamaa berree bareennise sirbeekaa echaa dibbee rukutaa dargaggeessa heddi. Kuni gaafa kamiiti amma fakkeenya bara haaraa isa qaammee jedhamu fa'aa irratti moo yeroo cidhaati moo yoo kami kan inni sirbamu? Inni kun ala sirbamu ala dargaggeessaaf dargaggeettiin saatiitti wal barbaadan qabu. Sirbi kun suusiidha. Tole. Sirba aadaa kun. Walumatti yaa'amee sirbama malee sagantaan qabu. Inni jalqabaa kun. Tole. Dargaggeessii fi qarree fi qeerroo wal waamanii beellama godhatanii sirbu jechuudha. Sirbu jechuudha. Isa tokkoffaadha kun. Lammee immoo gaafa cidhaa hin sirbamu. Gaafa nammeerumu gaafa fuudhu. Tole. Inni sadaffaan immoo gaafa ayyaanni waggaa dhufu mana bukkeetti akkasitti sirbamu. Kanaafuu san keessatti hirmaatteerta. Sana keessatti sirbaan guddadhe egaa. Tole. Sirbaa guddadheen ani immoo sirbi kun bareedaan aadaan bareedaan iluun dhoksitee qabdu kun miidiyaatti bahe akkami jedheenu sirba kana hojjedhe. Mee walaloodhaan jedhi sirba bareedaa kiliippii gaarii kan kaayyoo maltiimiidiyaan sirba kee ilaalee waggaa lama si barbaanne si argachuu hin dandeenye bilbilli keetis hin hojjetu garuu har'a kunoo hordoftoota keenya biraan si gaati jira. Waan jaladhuu fi sirba kee kiliippiin kee bareedaadha. Aadaan ilummoo waraabameen dhumne hin tuqamne jechuun ni danda'ama. Walaloodhaan jedhi sana booda immoo gara boodatti yeedaloodhaanis sirbaan jenna jechuudha. Amma walaloodhaan jedhime. Godooni soo mana abbaa jaallatee fi godeessi soo namaa abbaa jaallatee fi ambabbeessin jigu gajjedhee qurxamaa. Dargaggeessin nabuu gangalchee dhungataa oloofee gadoofee xaafii sa'ee naame obboo kee dayyoo kee daadhiin naqee waame daadhii dumbullee koo mooqa qodaa keessaa gaarii dumbullee koo yoona qobaa teessaa diinqa ormaa keessaa yoo dibbeen kum jette leemmantuu kiraara abbaa gaarii uume haadha gaarii deesse uffadhu jifaara sirratti ni ilaala. Baay'ee bareedaadha. Maal ambabbeessa jechuun? Ambabbeessa jechuun muka guddaadha. Injigu akka muka kaanii dameensaa guddaa ol dheerataa ta'e dameensaa lafa ga'a. Ijoolli daa'imtii itti rarraatee taphatti maalti mukki sun hin cabu akka muka kaaniitti. Iluun immoo biyya mukaati biyya bosonaati. Biyya bosonaati. Tole. Mukki kun akkasitti beekama. Dargaggeessi immoo yeroo isaatii wanna ta'eef waan gaafate tokko waan barbaade tokko hin dhabu akkasitti wal bira fide. Baay'ee gaariidha. Cimina isaa agarsiisa jechuudha. Muunni sunis cimaadha. Dargaggeessis cimaadha. Egaa tanaan dura simboo keenya sagantaa jedhu qabna ture. Dhimma kana anaaloojii walaloo keessatti walaloon sararri duraa fi sararri lammataa haala kana yaadan yoo wal arge Profeesar Samuel Cloud namni jedhamu inni kun anaaloojii yookaan wal fakkeessu yaadatu wal fakkaataa jedhe. Egaa baay'ee gaariidha. Cimina walaloo kana ilaalanii jira jechuudhaani. Baay'ee gaariidha gaa sirboota 10 kanatti qabdu san keessaa immoo tokko sirba wallooti jira. Tolee mee akkasitti ibsite. Sirba walloo kana gaa
Magaalee magaalee wayyaa magaalee walloo bareedduu kamise dhibee biraan qabu situu na dhaamase wayii situu na dhaamase arfaasaa ganamaa sanyii facaafatu wayii sanyii facaafatu saabontitti walloo boriif si jaallatu wayii boriif si jaallatu jedheen sirbee. Baay'ee gaariidha. Kunis egaa dabaree isaa eeggatee kiliippitti dhufaa jechuudha. Sirboota kurnan keessaa jechuudha. Gaariidha. Gara sirba iluutti deebina immoo aadaa iluutti sagaleedhaan jedhiitoo sana booda immoo seenaa sirba sanaa kaafna. Godoonee soomanaa damma koo abbaa jaarrateefi godeessi soonamaa damma koo abbaa jaallateefi ambabbee sinjiguu damma koo gajjedhee kurtama dargaggeessi nabuu damma koo gangalchee dhungata yoo dhibbeen kum jettee damma koo limmantuu kiraara abbaa gaarii uume aadaa gaarii deessee damma koo uffadhoo jifaara sirratti ni ilaala damma koo sirratti ni ilaala. Wow, baay'ee bareedaadha. Uffadhuu jifaaraa jette. Egaa gara Adaamaa kanatti namoonni maqaa jifaaraa jiru. Isin biratti jifaara jechuun maal jechuudha? Uffadhuu jifaara jette maal jechuudha? Jifaara kana daa'imummaa kootiin na yaadadha. Akka hoo kootu natti hime. Tole. Seenaa durii natti himu. Seenaa kana keessatti kanan qabadhee hafe. Bara durii sanatti namoonni shamarree bareedduu godhatan abbaa faati. Tole. Godhatanii qeerroon baay'ee barbaada. Gaafa kana uffadhu jifaara haadha gaarii deesse abbaa gaarii uume uffadhu jifaara sirratti ni ilaala. Jifaara kana itti uffisa. Tole. Jifaara jechuun waan ala sanatti uffata filatamaadha. Yeroo sanatti. Seenaa keessatti jechuudha. Hayyee baay'ee bareeda. Egaa sirba kana immoo hordoftoota keenya bira hin geenyedha. Hordoftoota keenya egaa keessumaa kan kootiin akka bohaaraa jirtan abdiidhanii qaba. Abbabaa Tasfaayee Biloonoo Parraa imaluudhaan nu biratti argameeti jira. Egaa sirba iluuti kan kaasaa jirru. Mee sirba kananii isin bira hangaa san dura garuu ispoonsaroonni keenya jiru. Qarcaan ishee tireedingii fi baankiin Awaash qophiin keenya bareedee akka isin bira gahu ispoonsar waan godhaniif ulfaadhaa galatoomaa jennaanii egaa ergaa isaanii hordofne sana booda immoo sirba isin biraan geenya sana xaansite egaa kan abbabaadhanii walitti deebinu nufaana tura. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaanii guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coomni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Walitti deebinee hordoftoota keenya sirba Abbabaa Tasfaayee aadaa iluu jedhu ilaalle egaa akka ittiin bohaartanii abdiidhanii qaban sirba kana baay'een jaaladha. Ulfaadhu galatoomi isin jenna. Egaa warra achirratti hirmaatan hedduudha. Mee akkamitti yaadatte seenaa sirba kana? Sirba kana gaafan hojjedhu namoota na bira dhaabbatan baay'eetu jiru. Obboleessa koo Kumaandar Abtaamuu Tasfaayee kan carraa kana naa kennee akkan hojjedhu. Waa baay'eedhaan na bira dhaabbatee na gargaare. Isa taansuudhaan immoo Gazzaan Caalaa Keeroogiraafariin galata yoomiyyuu hin dhumneen isaaf kenna. Nama baay'ee na bira dhaabbatee otoo fageenyaan nan daangessin ofitti na qabee akkan kana hojjedhu na godhe.
Gazaan caalaa baay'ee galatoomi jedhaan. Sirbi kee baay'ee bareedaa waan ta'eef si gargaare. Jaalladheen hojjedhe birriidhaaf miti naan jedhee. Egaa warri si jalaa qabanis immoo jiru. Isaanu. Isees mucaa madii madaanit jedhamti. Baandii Ayyuu Sabbataa keessa hojjetaa turte. Tole. Isheenis baasii tokko malee fedha isheetiin sagaleedhaan na jalaa qabdee galatoomi jedhaan. Tole shubbisa isaa immoo akkamitti yaadatta? Maal jedhama shubbisni kun? Shubbisi kun gosa lamatti qoodama. Tole. Kan achi ol akkas jedhanuu fi kan qat jedhee citu jira. Gattumeedha manni. Tole. Shubbisa kana lamman akkasiin yaadadha. Mee jechuu dandeessaa? Mee kaameeraa hordoftoonni keenyas egaa nu ilaalaa jiru. Anis nan yaala. Sirbi kun illee taa'amee miti kan sirbamu. Tole. Jaajjama. Tole. Wanti eeboon qabatanus jira. Dullaa yookiin eebootu qabatama. Garuu an akkasitti sitti agarsiisuu hin danda'a. Tole. Natti agarsiisi. Taa'immoo ka'ee sitti agarsiisa. Ka'ii natti agarsiisi. Tole egaa shubbisa sirba kee keessatti ilaalaa jirra. Mee Iluu Abbaaboraatti shubbisa akkamitti beeka? Shubbisa sirba durbaa keessatti shubbisa gosa lamatu jira. Tole. Gattumeedhaaf isaa akkasitti qaxxeedhanii sirbamuudha. Baay'ee beekama sirbi kun Iluu Abbaaboraa keessatti. Akka miidiyaa irraa agarru qofa miti kaa Iluu Abbaaboor jedhamee gaafa sirbamu shubbisoonni adda addaatti dabalama. Dhaabataadhaan inni jiru garuu warra nama lamman sitti meedha. Maal jedhamu isaa? Inni jalqaba miila bitaadha akkas gootee dhaabbatta. Dhaabanne kuno? Dhaabanne miti. Shamarri tokko nuuf fuulduratti kaa dibbee qabattee akkasanatti hubanna. Inni gattumee jedhamu suni akkasitti shubbisama. Ulee qabanne ulee mukaa qabanne akkasitti jedhamee sirbama inni gattumeen. Kan kosirriidha? Kosirriidha kan keessa yaalteetta baay'ee. Tole. Inni biraa hoo? Inni lammaffaan immoo inni qaxxeedhamee sirbamu immoo jedhamee sirbama akkasitti sirbama. Tole. Inni kun hoo? Inni gattumee inni immoo kunkumii jedhama. Nu biratti baay'een beekamu. Kunkumeen kun sirba durbaatiin malee kunkumeedhaan baay'een beekamu. Tole. Karaa Wallaggaa wajjin wal fakkaachuu deema. Walitti makama jechuudha. Tole. Baay'ee bareedaadha. Taa'ee galatoomi. Tole egaa oltumee fi gattumee sirba Iluu ilaalee walitti deebine. Namoonni hedduun gaafa shubbisan sirbi Iluu baay'ee namatti tola. Gaariidha. Tole egaa mee Iluu akkamitti ibsitaati? Ibsi doosiin jedhani. Iluu Abbaaboor akkuma beekamu biyya bosonaan beekamtuudha. Bosonni uumamaa yoo ilaalte baay'ee si gammachiisa si bashannansiisa. Wantoota adda addaa akka fakkeenyaaf. Uumamaan immoo uummanni sin dhaaba. Uumamaan Iluun Abbaaboraa uumamaan faayamte bareedduudha. Uummannis immoo bosona jiru sana kunuunsee bareechee kunuunsee wanaan gahe. Uumamni yoo namni kunuunsine hin mancaa malee akkasitti bareedee itti fufu. Kanaafuu uummanni godina keenyaa galateeffamuu qabaa jechuudha. Fadhaa galatoomaa jennaan egaa biyya jiitudha. Biyya damma. Biyya aannanii biyya dammaati. Biyya waa hedduuti. Biyya bakkasaati. Iluun akkasitti ibsamti jechuudha. Iluun aadaa qaba jedhee immoo takka liinxannaatis hin yaadatama miti Biraanuu Zeenaatis akkasuma aadaa koonaa laalaa Iluu koonaa laalaa jedhee sirba hedduu sirbeetii jira. Mee amma kan eenyu yaadattaati? Kan takka liinfaa sirbi ta'e kan kee wajjin wal fakkaatamu. Kan takkee akkasumadha aadaadha wanna ta'eef xinnoo walitti sissika. Mee jedhee? Sirba isaa irraan gadee gamaa goolee kootaa fi kota boorri goolee kootaa fi kota boorri. Dhuftee nan dubbiftoo shootee koo maal si godha korri goolee koo maal si godha korri. Sirba guyyaadha. Sirba isaa keessaa nan jaalladha sirba kana. Kuni Iluutti beekamaadha jechuudha. Beekamaadha baay'ee beekama. Yeedaloon isaa illee wal fakkaata isa keetii wajjin. Walitti deema. Egaa Iluu biyya bareedduu san ibsa jechuudha kun. Tole gara sirba nama biraa immoo kan eenyu jaallatta? Kan Buruuk Tasfaayin jaalladha. Tole. Mee akkamitti yaadanname? Ashaakiltiin abbaa fayyeessa jimmaa nabii raangoo bobeessa magaaltitti ilkaan baddeessa situu marruu mangoo bobeessa. Naanuu bannee atis fedhi koo jaalala koo gubaa laphee koo abdiin qabu anoo kan bira biyyaa fagaattanuu si jira. Sirba jedhu baay'een jaalladha kan Buruuk Tasfaayi. Tole egaa mee
gaafii isa dhumaan waa ta'uuti. Abbabaa Tasfaayee maal qabatee uummata ittiin dhufaa jira kan jedhu immoo akaaf. Sirba haaraa qabadheen jira kan inni istiidiyoo galuuf jedha qophaa'ee xumuree. Tole. Sirbicha silaa akka garaa harki sorree muru hootillee kootumaa anis kan keetumaa addaan baatin tolu. Kanaan waa eegan. Kanaan waa eegan. Ulfaadhu galatoomii. Egaa istuudiyoo keenyatti kiiloomeetira kana hedduu imaluudhaan yaada bareedaa, sirba bareedaa, aartii bareedaa nu biraan ga'uu keetiif ulfaadhu siin jenna. Egaa hordoftoota keenya sirba Biruuk Tasfaayeeti sana affeerraa Ashaakiltii Abbaa Wayyeessati sirba baay'ee bareedaadha kan Abbabaa Tasfaayee nu affeere. Maarree qopheessitoonni har'a Abbabaa Magraa gama ogummaa teeknikaatiin fira hawaas wal faana turre haga torbanitti nagaatti jedhu.